Namoota tokko kaseeru. Waaqayyoon gargaaree anis waaqayyoon gargaareen jiraachaa jira. Bar tokko yeroo tokkodhaan kaseetti dubbatti. Waaqayyoon ajjemnaan Yesuus muuna fayyiseetti. Namichi na kejiru qabadhuti hammi danda'a kee oliisii dhufaa oliin jedha. Barabaraan har'as boris barabaraan humni hin dandeessa sin jedhu oliisii dhufasiif. Haalelooyaa. Mee sagalee keessa ol kaasaati yeroo hundumaa jedhame iddoon dandeenyetti sedha. Hin dandeessa kan naan jedhu jedha. Hammi danda'a koo jedha dabalaati. Oliinaa dhufa jedha gara. Haalelooyaa. Amantii kee ilaala dabalaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafa gaafa deddeebi'aa ture Fariisota keessa maal dhangalaasaa ture beektu summiidhaan dhangalaasaa ture amaleeffannaa dhangalaasaa ture fakkeenyaaf amaleeffannaa warra Yihuudotaa maal beektu guyyaa sanbataa waas baachuun nyaachuun uffachuun hin jiru guyyaa sanbataa waaqa tolfamaatti sagadu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amaleeffannaa isaanii gatuuf jedhee namicha waggaa 38 ciisu gaafa sanbataa fata godhee kaawwachiisee siree dhaabbachiisee deeme amaleeffannaa isaanii gate akkasuma maaliif akkas gootu jedhama jennaan nam tokko horiin keessan waa'ee bu'ee kaasuu hin dandeessanii guyyaa sanbataa deebiseef. Sanbati nurratti aangoon qabu ilmi namaa irratti sanbanni aangoon qabu jedhe amaleeffannaa isaanii gatuuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dinqii hojjechaa ture. So har'ayyuu dubbii Waaqayyoo amaleeffannaa nun barbaachifne nurraa gatuu barbaada. Akka kaleessa hin gaddaatti Waaqayyoon beekuun barbaadin. Abbaan kee akaakayyuun kee tajaajilaan aboonni jireenyuma Waaqayyoo formulaa namni tokko ittiin beekuutti hin beekamitan. Waaqayyoo naaf waaqa kooti. Yesuus siif maali? Anaafoo warra kaaniifoo nama isa amanu hundumaaf waaqa isaaniiti. Waan isin nibu formulaa inni tokko ani Waaqayyoo kooti beekuutti hin beeku. Akkaataa inni natti mul'ate nan beekan. Namoonni amaleeffannaan Yesuus duukaa barbaada. Amaleeffannaan kee si fayyiseera jedhe Yesuus. Amantiin kee si fayyiseera. Har'a fayyina jechuun mata bowwoorraa, dhukkubarraa, garaacharraa fayyuu miti. Wallaalummaarraa fayyuun. Wallaalummaan Waaqayyoo orma nama gochisiisa. Amalli moofa'aan Waaqayyootti diina nama godha. Amalli haadhaan garuu Waaqayyootti fira nama godha. Phaawulos maal jedha isa dudduuba koo nan dhiisaa jedha. Rakkoo qabu, gaaffii qabu, dhiphina qabu, qorumsa qabu, cubbuunsaa hundumtuu, yakkisaa hundumtuu, gaariinsaa hundumtuu isa duubaa dhiisee fuulduratti deema. Amaleeffannaan duubatti nama gootota. Amantiin garuu fuulduratti nama harkisa. Sittan dubbata galgala kana gaa. Humni Waaqayyoo fuuldurattan si oofaasin jedha. Eewutu deemuu barbaada galgala kana. Maarraa baalaa shaakkaatiyaa. Dubbiin kun akkasuma miti. Har'amee giraafayitiin serkisuutu jiru Waaqayyoo amantii kee fuuldurattan butasin jedha. Siku barbaada siki maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Keessumaa amantoonni immoo kam goone kan biraa gaafa jennu amantiin dhiyaanna ga'enne booddee akkamitti dhiyaanna kan jedhuu fi Waaqayyo akkaataa dhiyaannaa keenyaa nurraa barbaadaa jenne. Akkaataa dhiyaannaa keenyaatiin Waaqayyo jiraa keenya ni argata. Akkaataan dhiyaannaa keenyaa isatti hin tolu yoo ta'e hamma nuti akkaataa dhiyaannaa keenyaa sirreessinutti Waaqayyo cal jedhee nu ilaala. Jireenya Waaqayyo gaafa argachuu barbaadan Waaqayyo akka inni argamuu danda'utti dhiyaachuu qabdu. Yoom maal godhe Waaqayyo anarraa maal barbaada jennee gaafa dhiyaannu Waaqayyo wanta inni nurraa barbaadu gaafa dhiyaannu waan nuyi isarraa barbaadu nuu kennee nutti dhufa. Waaqayyoon qixa namaatti qixxeessaa hafuura isaa ayyaana isaa akkas naa godhi akkasan sii godha jettaa dhiyaatu taanaan Waaqayyo gubboon barbaaduusi hin kennuusi. Waaqayyo abbaa ta'e namaa dhufa malee maallaqa namaa kennaa fi faayidaa namarraa fudhachaa faayidaa namaa kennaa dhufa miti Waaqayyo. Abbaa namaa ta'uu dhufa. Faayidaan namarraa galaa abbummaan garuu namarraa hin galu. Waaqayyo waaqa faayidaa nurraa barbaaduuf abbaa nuu ta'e miti. Waaqayyo waaqa abbaa nuu ta'uudhaaf akkasumatti abbaa nuu ta'uudhaaf gara keenya dhufeedha. Yesuus Kiristoos gara keenya gaafa dhufe ol kukaasee dhufe miti. Maal jechaa dhufe beektu? Cubbamaan jaalladhaa cubbuun jiibachaa dhufe. Qulqulluun jaalladhaa dhufe miti. Qulqullootan jaalladhaa dhufe miti. Eeggan nu argate booddee qulqulloota ta'uu keenya jaallate malee. Akka namaatti gadhuuf deebiseet sagalee marartootiin sin jaalladhaa gara keenya dhufe. Utuu Yesuus Kiristoos nama sobee hin beekne, nama ajjeesee hin beekne, nama cubbuun tokko irra hin jirreen fan dhufeetu jedhee nun argatu ture. Garuu saba hamma bara bal'atu. Nama hamma kana bal'atu anaafsi. Kana malee namoota kan biraa baay'eesa argachuudhaaf garuu cubbuu isa nurra jiru sana nurratti jibbeet nun immoo nu jaallatan nutti dhufe. Namoota tokko Waaqayyoof maamila malee ilma miti mucaa miti. Maamilummaa isaa qabatu Waaqayyoon malee abbummaa isaa hin qabatan. Waaqayyo maamilummaa keenya qabata miti. Kastamarii godhee nu qabata miti. Mucaa godhee nu qabata. Namoonni nagadarra jiran yeroo baay'ee akka inni deddeebi'ee waan irraa bitachuuf maal godhu gatii qannasuuf yookiin amalatti tolu yookiin simannaatti tolu. Akka inni sii dhiisee waasii qannaseetu si simata si fudhata achi malee inni tolu biraa dhiistee waan isin dhibu Waaqayyo immoo isa akkas godhu miti. Hunda isaa sii dhiiseetu abbaa sii ta'e. Gaaffii tokko tuusiraan gaafatin. Kastamarii maal godhaa xiqqoo namaa dhiisa. Si simata xiqqoo ishee si simata gaafa siraa deemu immoo bu'aan kollee gaarii miti deebi'ee akka inni dhufuuf jedhee maleedha kastamariin. Abbaan garuu muluma isaa sii dhiisee akkasumatti abbaan sii taa'ee ofitti si maxxansa.
yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti maal gochuu qabna? Amantoonni akka waaqayyo nurraa barbaadutti yoo dhiyaanne abbaa keenya jindamnee wal agarra. Karaan gara Firaankootti geessu karaa baay'eedha. Karaan gara qabeenyaatti nama geessu karaa baay'eedha. Karaan karaa aangootti nama geessu karaa baay'eedha. Karaan gara soorummaatti iyyummaatti nama geessu baay'eedha. Karaan garuu jireenya bara baraatti geessu tokko duwwaa ta'e. Innis isa jaalalaan dhiiga ilma isaa Yesuusin nu bite sanaan isa ofii du'ee nu bite sanaan kan itti tokko ta'e. Haleluuyaa. Gaafuma sana tikkeettii kutanne. Gaafuma manni tikkeettiin nu cite. Irra deebineen kutannu. Ofuma isaa kute. Achii mana qopheessee dha. Gaafa deebi'ee fudhatu konkolaataan qophaa'ee harka isaa keessa jira. Nuyi jiraachuu duwwaadha. Nuyi dhiyaachuu duwwaadha. Nuyi isa inni barbaadu duwwaa guutuudha. Jireenyi dhala namaa karaa sadii mul'ata yeroo baay'ee. Namni fooniin, hafuuraan, lubbuudhaan jiraata. Lubbuuf hafuurri wal qabataadha. Foon hafuurri gargari. Foon keenyaaf saanduqi reeffaa yoo qophaa'e yoo dulloomu hafuura keenyaaf mana jireenyaatu qophaa'a. Namni sadii jira. Nama akkaataa sadiin argina. Nama isa kamtoo barbaanne ta'a. Nama isa tokko sanaaf waaqayyo karaa ilma isaa Yesuusiif waa qopheesse. Namni karaa sadii mul'ata. Foon, hafuura, lubbuudhaan mul'ata namni. So isa kana keessaati dirqama kee kana sadan kana keessa taati. Foon inni kun isa haadharraa dhalateedha. Gaafa Yesuus Kiristoos nama haadharraa dhalata. Isa haadharraa dhalate alatti ilma waaqayyo Yesuus Kiristoosiin lammaffaa dhalata. Kun maalidha gaam? Nama hafuuraati. Nuyi maal taanirra jira? Kiristoosiin maal taanirra? Lammaffaa maal taanirra? Sanyiin keenya eessadha? Waaqarraadha. Foonitti kan dhalate fooniidha. Inni kun immoo hafuuratti dhalate. Abbaan isaas, haati isaas, jireenyi isaas eenyudha? Hafuura bakka. Inni kun immoo lubbuudha. Lubbuun kun immoo isa dhaqee isa kana jireenya kana jijjiiree dhaqee bara baraan dhaqee jiraachisu. Inni kun isa waaqayyo mana qopheesseef. Inni kun isa dhalateedha. Inni dhalate kun eessa dhaqa? Waaqayyo wajjin jiraatee kee deebi'ee jireenya lubbuutti makama. Hamma jiraatutti jireenya waaqayyoon dhaga'u jiraatee kee lubbuutti dabalamee dhaqa. Namni inni kun gara biyyatti gadi bada saanduqni qophaa'ee. Nama isa kanaaf hin duune Yesuus. Nama isa kanaaf du'e garuu. Ameen. Yesuus nama isa foon uffatee qiliileetti gadi bu'u sanaa foonicha dhiiga kana isa kanaaf du'e miti. Nama isa garuu hafuuraan waaqayyo wajjin dhaqee jiraatuuf du'eera. Isa kanaaf tikkeettii kute. Isa kanaaf mana qopheesse. Isa kanaaf jireenya qopheesse. Isa kanaaf ilma isaa erge. Isa kanaaf jireenya bara baraa qopheesse. Isa kanaan immoo maal godhe beektu? Ati qullooftee bitamtee amma jiraattutti kunuunsitee jiraatta malee akka barbaadde gootee jiraattu. Egaa yeroo keefitte immoo biyyootti gadi makamtaa. Inni kun immoo keessaa baatee jiraatta. Jireenya isa hafuuraa jiraatta jechuudha. Jireenya isa hafuuraa jechuun biddeen, foon, nyaata, dhugaatii, uffannaa gatta jechuun ta'in nama isa foonirraa dhalatee uffata kana. Namni inni hafuuraa dhalate, hafuuratti dhalate garuu dubbii waaqayyoo nyaata, dubbii waaqayyoo fudhata, dubbii waaqayyootiin hoogganama. Har'a waaqayyo akkasiin jedhaa jiru. Amma akkasiin jedha gooftaa akkaataa dhiyaannaa keessii jijjiira siin jedha waaqayyo. Kanaaf hafuurri immoo maal barbaada beektu? Hafuurri waaqayyoo hafuurri keenya immoo hafuura waaqayyoo wajjin walii galee waaqayyoo wajjin hariiroo isaa haasa'uu barbaada. Amma nuyi hafuuratti dhalanneerra. Kiristoos Yesuusitti gaafa dhalannu foonitti dhalanne miti hafuuratti dhalanne. Namni hafuuraa kun maal barbaada? Waaqa hafuuraa barbaada. Namni hafuuraa kun waaqa jireenyaa barbaada. Eebuun nama hafuuraa yeroo hundumaa weedduu waaqarraa barbaada. Namni hafuuratti dhalate jireenya hafuuraa inni si keessa jiru kun yeroo hundumaa maranaataa dhufuu Yesuus, argamuu Yesuus, jiraachuu Yesuus yeroo hundumaa dheebota. Haleluuyaa. Kun dhiyaannaa keeti. Akkamitti Yesuusin eegaarta beektaa? Hafuurri inni si keessa jiru karaa Kiristoos Yesuus dhalate Yesuus hin dhufa jedhee si eega. Isa hafuuratti dhalate malee inni foonitti dhalate saanduqa eeggatanne kun. Nama isa kamtu waaqayyootti dhiyaachuu barbaada beektu? Nama isa dhalateetu. Dhiyaannaan kee baay'ee murteessaa. Tarreessaan ni foonii maal barbaada beektu? Ni foonii kun utuu nyaate, utuu uffate, utuu makiinaa guddaa oofe, utuu mana jireenyaa guddaa oofe. Kanuma barbaada dheebuun kanuma dheebuun isaa kanuma. Utuu mee bashannana lafarra deemuu dadhabee bishaan irra deemee bashannane. Yoo ta'u baate ol bee qilleensa aduu kana keessa deemee bashannane barbaada tarreessaan kun. Tarreessaan lama fadhaate garuu bashannana bishaaniis hin barbaadu. Bashannana kaafees hin barbaadu. Bashannana biraas hin barbaadu. Dubbii waaqayyo dhaga'uu barbaada inni kanumaan bashannana. Lammaffaa dhalachuu keetiin ati hafuura haaraatiin haareffamtee taate. Tarreessaan kun soodoree dhaquu barbaada. Tarreessaan kun biyya tuuristii biyya garaagaraa dhaquu barbaada. Tarreessaan dhalate garuu biyya waaqarraa dhaquu barbaada yeroo hundumaa. Kanaaf dhiyaannaan keenya fooniin dhiyaannu tun ta'e spiritualiyaan dhiyaachuu qabna. Nama isa kan taatanii dhufuu qabdu beektu nama isa hafuuraa taatanii dhufuu qabdu gaafa mana waaqayyo teessan. Jireenya nuyi jiraan jireenya hafuuraati. Jireenya waaqayyoo wajjin dhiyaannaan isaa gaarii ta'e qabanne jiraanna. Amantoonni yoo akkas ta'anii qofa jireenya hafuuraa jiraan. Jireenya keessan keessatti maal shaakaltanii beektu nama isa foonii taatanii jiraatanii beektu malee nama isa hafuuraa taatanii jiraatanii beektanii baay'een keessan. Jireenya waaqayyoo hin jiraanna nama isa hafuuraa gaafa taatanii jiraannu beekna. Jireenya amaleeffannaa keessa jireenya amantii gaafa littan waaqayyo jireenya miraakilii eeggasin jiraachisuu jalqabe booddee jireenya dinqii jireenya amantii eeggasin jiraachisee booddee kiristaana ta'uu keessan beektu. Kiristaanit maalet miraakil bu'aalaam. Jireenya dinqii oolmaan nyaataan dhugaatiin waan hafuuraa kee hundinuu eegga jireenya amantii jiraatte booddee kiristaana ta'uu kee beektaati. Waan qabduun waan nyaattuuf waan baratteef waan socho'aa jirtuuf waan jiraattee beekta yoo ta'e ati amanaa amaleeffannaati. Anis gargaareen waaqayyoos na gargaareen jiraachaa jiraata malee waaqayyo jireenya koo dhuunfatee na jiraachisaa jira jettee namantu ati. Namoota tokko akkas jedhu waaqayyo na gargaaree anis waaqayyoon gargaareen jiraachaa jira.
Barto ko tokko dhan akkasitti dubbatti. Waaqayyo na ajjemnaan Yesuus muuna fayyiseetti. Into eenyu ni fayyise. So amma yeroo tokko waan waaqayyoon gargaartan siinti fakkaatu sin. Isa foonii taatee waan dhuftuuf waaqayyoof kana godheetan inni immoo kana godheetu. Waan ati gooteef tokko iyyuu hin jiru. Jireenya amantii keessa gafalittu miraakilii jiraattaati. Tajaajilli kee, deemsi kee, hojiin kee. Kanaaf macaan qulqullummaa ta'us boqonnaa jaha dubbata. Simbirroonni waan nyaatan facaasan qabu yaaddeen guyyaa sanaaf kan yaaddoo jira. Ati garuu maal ta'e jiraadhu mana horbichaa nu bakka. Jireenya isa lammaffaa dhalateen gaafa jiraan jireenya akkaataatti waaqayyootti dhiyaannu walluu simata. Namoonni amantiitti dhibbeetaan amantiitti dhiyootaan amantiitti gadi bu'aa ta'an maal barbaadu yeroo hundumaa beektu waaqayyo afaan raajotaa duwwaan dubbata jedhanii amanu. Waaqayyo karaa hundumaa karaa tokkos karaa lamas hin dubbatanii amanan. Waaqayyo dubbataa jira hin beekan. Waaqayyo taaskii jirtu sin dubbata faarfannaa dubbatamuun. Waaqayyo gorsa nama waan barbaade hin dubbata. Garuu galgala kana maaliin dubbata beektaa? Isa olii dhufe dubbii qulqullaaf dubbii jireenyaatiin akkasiin jedhaa jira. Dhiyaannaa keen geeddaraa sin jedha. Amantoonni dhiyaannaa isaanii keessatti maal gochuu qabu qulqullummaadha. Yaada qulqullaadha. Inni kan biraan macaafa qulqulluu nyaachuudhaan. Macaafni qulqulluun paaworii amantootaati. Humna amantootaati. Anniisaa amantootaati. Humna yoo qabaanne anniisaa qabaanna. Anniisaa qabne taanaan baachuu dandeenya. Siksuu dandeenya. Butuu dandeenya. Kanaaf Hisqeelii maal jedhe nyaadhu jedhe. Inni nyaate booddee natti mi'aayedha. Egaa amma deemtaa dhexxee hojjettaa saba Israa'elitti raajii dubbattaa jedhe. So nyaachuu dhabu. Egaa nyaattanii booddeedha. Dubbii jireenyaa egaa nyaanne booddee egaa fudhanne booddee egaa simanne booddeedha amantoota tokko. Ofiin goyyomsiidha. Anis isinis of goyyomsuun nu barbaachisu. Barichi bara ol goyyomsan miti. Bara nama goyyomsanis miti. Bara ifaati. Addunyaa furaa keessatti liitorkiin sassaramee dhamee jira. Qaatiin jirtu taanaan liitorkii kana mana keen jiru. Sassaramee jira. Ittilitti heela jedhii waaqayyoodha. Haleluuyaa. Amalli amantoota macaaf dubbii waaqayyo hin nyaanne hin kukkuta'edha. Hin dhaga'amu jedhu yeroo baay'ee waaqayyoodhaan. Natti dhaga'amaa jiru jireenyi kun. Natti dhaga'amaa jiru abdiin kun. Natti dhaga'amaa jiru dhufaatiin kun. Natti dhaga'amaa jiru abdiin jireenyaa kun jiru. Sitti dhaga'amumaa abdii deebi'ettaati. Nyaanni dubbicha waan ta'eef. Macaafni qulqulluun xalayaa jaalalaati. Macaafni qulqulluun keeyyata waaqarraa gadhiif. Macaafni qulqulluun dubbiin tokko darbuu jedha sagalee isaa keessatti. Lafti kun sammuu kun darbu. Nama waaqayyo dubbii isaaf isa iddoo kennu ati gaafa iddoo kennitu ati amanaa sirriidhaati. Amanaan sirriin akkasi. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef nuyi qulqulluu ta'uun keenya baay'ee gaarii. Jireenya miraakilii jechuun maal beektu? Jireenya waaqayyo wajjin jiraachuu jechuudha. Mana fooqii ijaarrachuus miti jireenyi miraakilii. Jireenyi miraakilii maal beektu? Waaqayyo wajjin jiraachuun jireenya miraakiliiti. Ani yeroo hundumaa seetanatti nan ga'isa. Maaliif nan ga'isa beektu? Jabina koo miti. Jabina guddaa tokko naa kenname nan ga'isa seetanatti. Gaaf tokko daawusaa olitti ga'ise maal abdate beektu? Humna waaqayyo afaan leencaa biratti hoolota harkaa baasiseen abdate daawuti. Ani afaan leencaa keessan hoolaa baasaa ture. Hamaaqita keessan hoolaa baasaa ture. Hoolaa abbaa koo baasaa ture. Namitti dhannan qabanne kana akkamitti nutti ga'isti kun jedhe. Narraa baasi wayyaa san keetii jedhe. Ani leenjii jedhe. Adda Gooliyaadin lafaan dha'e. Inni amantaati. Isa nama baay'eetti dhaadhate. Foon isa nama baay'eetti dhaadhate. Cubbuu isa nama baay'eetti dhaadhate. Biyya lafaa isa nama baay'eetti dhaadhate jeese. Harka keetti garuu hin du'a siin jedha waaqayyo. Si harkatti garuu harka kennata siin jedha. Marraa daalaa baabaa. Eenyu fanfatu. Kan ida fana badhuuti amantiidhaan. Na harkatti hin du'a jabeessaa idaan abalaati. Irra deebii dabale ammayyuu. Inni nama baay'ee jeesu malee si harkatti garuu hin du'a. Nooni si haa eebbisu waaqayyo. Sina jeesu. Hallelujah. Israa'elitti gaisee dadhabnaan gaaf tokko daawwatu powerful yaanu dubbii waaqayyo shaakalchiiseera shaakaleera waaqayyo wajjin haasaa cimsateera bishaadhu waaqayyo nyaata kee bisheessu nyaata furaa kee bisheessu harka isaatiin dhidhiibami dhidhiibbaan harka waaqayyo caban qabu haleluuyaa dhidhiibee fidee waan ta'eef Gooliyaadiin adda isaa argate har'a Gooliyaad nama baay'ee tolbee baay'ee jira foon har'a Gooliyaad namatti ta'ee jira cubbuun Gooliyaad namatti ta'ee jira hiyyummaan Gooliyaad namatti ta'ee jira amalli biyya lafaa wallaalummaan Gooliyaad ta'e Gooliyaad har'a hin qalama sirraame jettaan. Marraa Lallaba rabadiyaafoo akka nama billaa qabatu ol fudhaa amantiidhaan maasaakiraati yaada miidiyaan kan dhageessan Gooliyaad inni hafuuraan si dhaggeessu sun hin garagala siin jedha waaqayyo hin kufa siin jedha Yesuus enkee iddiitti miila kee gajjara si dhidhiiteera dabeessaa jedha jari Gooliyaad sun rakkisa miti foon isa Gooliyaad ta'e sana isa mee eqi sirbi siin jiru eqi isaatti siin jiru isa mee lallaafi siin jiru isa mee rafi siin jiru isa mee maal abdii keessa nyaatu sana hin cita Gooliyaadicha dhame jetaati. Maatos boqonnaa afur maal jedha beektu gaafa seexanni Yesuusin godhe namni biddeen qofaan hin jiraatu dubbii waaqayyootiin malee gaafa jedhu nama isa kamtu biddeen qofaan hin jiraatu beektu nama isa afuuraatu biddeen hin jiraatu namni afuuraa dubbii waaqayyootiin jiraata kanaafuu Yesuus iyyuu biddeen isa afuuraa jedhe afuuraan jiraata dubbii waaqayyoon jiraata isa dhumaa irratti maal jedha beektu biyya lafaa kana siin kennaa miti naasa gadi biyya lafaa kana siin kennannaa Yesuusin sagachiifatee biyya lafaa kennuufii barbaade miti kuffisuu barbaade Yesuus immoo sagadee raafata miti boolla keessatti gadi dhee mootummaa isaa harkaa fuudhuuf jira minyataati. ባዶ ነው እኮ ተስፋ የለም ቤት የለም ምንም የለም እኮ ተስፋ የለም እኮ ዋንስ እንዲህ ቡገሩ ቁልፊና ምን አርካፉ ደም በልበለ ነመን ቀምነ ቹዳ ነምን ቁልፊ አርካን ቀምነ ነማ አብዲ አርካን ቀምነ ቹዳ አርካፉ ደቱ ሲኦል ከት ጋር ደቱ ጉያ ሰሊ ቦለ ከቱ ደቱ ሲኦል ሸዋ ቀራበኔ ወልጋ ሻመንጀታት
isatti sodaachaa jirtu kun isa gadi hidhamedha. Sareen gaafa hidhame sodaattu moo kamtaa deemtu? Sareen balbala duratti hidhame gaafa keessummaa mana maatan. Saree san salata qabu borsaa keessa kaata deemtu moo sodaachaa dullaa qabachaa deemtu? Saree san salataan hidhame dutti niiti malee nan qabattu san salata turra jira. Inni sitti dutaa hidhuu san salata turra jira. Foon sitti dutaa hidhuu kun san salataan hidhameera. Biyyi lafaa si rakkisaa jiru kun siidaa ittiin agarre tokkoon hidhamee jira mee jettaa. Naaf isa sodaata reeti hidhameeroo. Gubbaatti hidhame miti lafa jalatti gadi hidhame. Ergamoota ishee joortu immoo maaltu sii kenname beektaa? Billaa guddaa tokko sii kenname. Ishee joortu immoo seexan halkanii seexan guyyaa immoo Yesuus migaa jettu wal ga'ii ishii galabaata gadi. Qulfii harkaa fuudheera Yesuus. Dhumarratti gaafa seexanana argaa koo duraa turi gaafa Yesuus jedhu ergamoonni isa gargaaraan hin dachaaniif Yesuusiif jedha. Gaafa lubbuun keessatti dhiphattu. Afurri kee gaafa keessatti dhiphatu, jireenyi kee gaafa keessatti dhiphatu, baay'ee dhiphata. Yeroo sana maal meetu ergamoota keetu si biraa sokkaniiru, ergamoota keetu dadhabaniiru, ergamoota keetti xiqqaataniiru, ergamoonni jal'ootaa sitti baataniiru. Yeroo ati humna Waaqayyoo sii kenneen dubbicha argeessanaan garuu mataa seexanaa kwaa gootu lakki caafameera. Ani hin kassaru, ati diinaa kassarteetta, ani nama Waaqayyooti, Waaqayyo na wajjin jira, jireenya qaba gaafa xiyyaattume ergamoonni seexanaas dura keeti. Isa booddee maal ta'a beektaa? Isa dur abdeerra caalaa, isa dur adeemtara caalaa lafa sii yaadame akka geessu ergamoonni si tumsu. Eegga qoramtee booddee karaan sii salphaadha meen jettaati. Lafee qabaadhu, lafee safoon hin jedhe miti. Lafee ittiin dhaabattu qabaadhu. Waan biyya kana keessa jiru nama safasafu sin safasafi. Fooqii nama laalteen safasafami. Jireenya nama laaltee jireenya kee wal bira hin qabin. Ati jireenya Waaqayyoo laali bakka. Baay'een keessan kisaraa keessa kan ooltan maal beektu? Jireenya namaaf jireenya kee kompeer goota. Akkamitti jireenya suphee fi jireenya dhiigaa akkamitti walitti qabdaati? Jireenya suphee fi jireenya dhiigaa akkamitti walitti waliin madaaltaati? Namni suphee mana jaarata, suphee walitti qaba, baala walitti qaba, jireenya lafarraa walitti qaba. Kan dhiigaa walitti qabame garuu kabalaa hin oku, hibaltaal ko. Yesuus Kiristoos maal jedhe beetu Yohaanis boqonnaa lamarraa. Mana sin amma ijaartan kana diigee fariisotaan guyyaa sadiitti ijaarate Yesuus. Akkeedhaan fariisoon waggaa 46 nutti fide. Isaan waggaa 46 nutti fide. Akkamitti guyyaa sadiitti ijaartan Yesuus diigeen sadiitti ijaaraa. Mana isaan ittiin dhaadatan mana kamitti beektu? Mana dhagaan ijaarame. Mana qulqullummaa jedhanii gamoo guddaa ijaaran. Solomoon ijaare sana. Waggaa 40 kan ijaare. Isaan immoo waggaa 40 kan ijaaran. Yesuus akkeede mana isinii waggaa 46 ijaartan kana guyyaa diigee tana bosa soqeessee tana balleessee tana haaraa guyyaa sadiitti ijaara. Mana qulqullummaa isaan beekani mana dhagaa ture kan isaan beekan. Achi keetti Waaqayyo argama jedhanii beeku. Yesuus garuu amalicha geeddare. Maal godhe beektu? Manni qulqullummaan ijaarame guyyaa sadiitti ijaarama jedhe. Du'a moo'ee ka'eet mana qulqullummaa isa jireenyaa laphee namaa ijaarame jedhaasin. Isa dhagaa dhiiseet isa jireenyaa ijaare. Isa dhagaa dhiiseet isa dhiigaa ijaare. Isa mukaa dhiiseet, isa fooniif dhiigaan dhiiseet, isa bara baraan hafuura isaatiin ijaare. Hallelujaa! Konistiraashiniin beekamaan dhiigaan mana ijaaran jiru. Hundee isaa gadi fageenya isaa, ol ka'ina isaa, dalgina isaa kan ijaare ilma Waaqayyooti. Inni albuuda jireenyaatis biddeenidhas. Amaleeffannaa gateetu amantii fide Yesuus. Gaaf tokko Daawutu mana qulqullummaan ijaarnaan noode Waaqayyo. Maal jennaan ati dhiiga sirka jira. Nama baay'ee ajjeeftetta. Mucaa koo Solomoontu naa ijaara. Isatti harki isaa qulqulluu isa naa ijaara. Bara kakuu mufaa keetti namni harka qulqulluutu mana ijaara ture. Solomoon mana qulqullummaa horii kuma 20 meeqa qaleetu mana qulqullummaa eebbisiise. Yesuus Kiristoos immoo ofii isaa qalamee mana qulqullummaa eebbisee amen jedhaasin. Harki isaa dhiigan qabu Yesuus. Garuu Solomoon horii kuma 22 qalee mana qulqullummaa eebbise. Yesuus qaraaniyooti balbala horotaatiin seenee ofii qalamee mana qulqullummaa eebbiseet isin keessan jiraadha nuun jedhe. Ajabta bula geetaa kee biras jamaru.